Harkamuun akka bultan kabajamuuf jaalatamu daawwattoota hordoftoota Afran Digital Media otoo guyyaa irraa qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Oduu irraa kan isinitti himu an obsaa Erdo'aniin oduu keenya yeroo jalqaban. Komishinii ogeessota mirgoota namummaa idil addunyaa sarbibisa mirgoota namummaa Itoophiyaatti raawwatamaa jiru qoradhee adda baasee jechuudhaanis ibseeti jira. Komishinichi ibsa kutaalee Itoophiyaalee garaagaraa keessatti kanneen akka naannoo Amaaraa, Affaar, Somaalee akkasumatti illee Itoophiyaa keessaa naannoo Oromootii fi Tigraay keessatti addatti ammoo mirgi dhiittaa namummaa irra gahaa jira jechuudhaanis ibsa kana keessattis eereeti jira. Samir Jootee dabalata oduu kana akka itti aanutti nuuf qindeessa. Komishiniin ogeessota mirga namoomaa idil addunyaa sarbamiinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaatti raawwataman irratti bu'aa qorannoo isaa ifa godhe. Komishiniin ogeessota mirgoota namoomaa idil addunyaa Itoophiyaatti gabaasa waliigalaa haala qabiinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessa jiruu fi mul'atu ilaalchisee qorannoo bu'aa gaggeesseen bu'aa qorannoo isaa mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhiyeesseeti jira. Gabaasa isaa kana keessatti sarbamiinsa mirgoota seeraa idil addunyaa cabsanii fi yakkoota garaagaraa Itoophiyaa keessatti keessattuu naannoo Tigraay, Amaaraa, Affaarii fi akkasumattis naannoo Oromiyaa keessatti raawwataman irratti gadi fageenyaan qorachuun bu'aa qorannoo isaa addaan baasee kaa'eeti jira. Sarbamiinsi kunneen ajjechaa jumlaa, gudeeddaa, beeleessuu fi humnaan buqqisuu fi seeraan ala hidhuu kan dabalateedha. Komishinichi qorannoo addaa naannoo Oromiyaatti gaggeessee muddee tokko bara 2020 takka godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti hooggantoota hawaasa Karrayyuu humnoota tikaa mootummaatiin hidhamuu, ajjeefamuu fi hidhaa dargaggoo waraana bilisummaa wajjin hidhata qabdu jechuudhaan raawwatamee fi akkasumattis haleellaa diroonii humnoota mootummaatiin raawwatame kaaseeti jira. Oduu keenya itti aanutti yeroon isin dabarsu godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti kan argamtu ganti taatutti hidhattoota fannoo jalaa bilisa ba'uu isaanii dhaga'ameeti jira. Waggoottan lamaan dabraniif hidhattoota naannoo Amaaraatiin fannoo jala kan turte ganti taatutti yeroo ammaan tanaa bilisa ba'uu isiitis dhaga'ameeti jira. Yeroo ammaan tanaa gabaasa dabalataa kan nuuf qindeessu badhaasa Jaafar akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Waggoottan lamaan darbaniif hidhattoota naannoo Amaaraa fannoo ofiin jedhamuun qabamee kan ture qabiyyeen lafa mootummaa naannoo Oromiyaa kan godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti argamu gandi Xoxxooxxii yeroo ammaan kana jiraattota yookiin hawaasa naannichaatiif deebuu himaniiti jiru. Lola dirbata darbe irraa eegalee guyyoota afran darban kana hawaasni Karrayyuu fi qaamoleen nageenya mootummaa naannichaa argamuun taasisan irratti lafti daangaa naannoo Oromiyaa keessatti argamnu kan humnee ta'uu hidhattoota fannoo ofiin jedhamuun qabamee ture hawaasaaf deebuu jiraattonni himaniiti jiru. Jiraattonni yaadannoo kanneen kunneen akka jedhanitti bakki amma hidhattoota fannoo harkaa gadhiifame kun goota lamaaf garee kan harka akka turee fi maqaa bakkichaa Qorqee jedhamuun kan beekamu gara Abiroo Gadaanaatti jijjiiramus himaniiti jiru. Banjaa kanaan dura garee hidhattoota fannoo kanaan dhaabbatee ture buqqifamuudhaan banjaan mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbachuus himaniiti jiru. Suuraa banjaa mootummaa naannoo Oromiyaa bakkichatti dhaabbachuu isaa agarsiisu bal'inaan toora marsaaletii hawaasaa irra deemaa akka jiru hubanneeti jira. Namoonni hedduun banjaa weerartoota fannoo kanaan bakkicha dhaabbate wal cinaa qabuudhaan ergaa baga gammaddaniitis ibsachaati jiru. Banjaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan sababeeffachuudhaan karaa marsaaletii hawaasaatiin namoonni garaagaraalleen ergaa baga gammaddanii ibsachaati jiru. Jiraattonni kunneen akka jedhanitti lafti kun garee kanaan qabamee waggoota lamaaf hanga turetti hawaasa Karrayyuu gatii guddaa kafalchiisaa akka turee fi ammaas garee kanaan lafti daangaa Oromiyaa keessatti argamtu baay'een qabamee akka tures ibsaniiti jiru. Bilisummaa ammaa kana argachuuf jiraattota gandichaa dabalatee qaamolee nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa wareegama guddaa akka itti kafalanis ibsaniiti jiru. Oduu tayyatti yeroon isin dabarsu ammas gad bu'iinsi qabxiilee barattoota Oromiyaadhaaf sababa rakkoo nageenyaa ta'utu himamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa barnoota irratti xiyyeeffannaa addaa kennaa hojjechaa jiraachuu ibsus iddoowwan rakkoo nageenyaa qaban keessatti garuu lakkoofsi barattoota kutaa 8 fi kutaa 12ffaa qabxii dabarsaa gad argaanaa akka harkachaa jirantu himame. Godina Horroo Guduruu Wallagga godinaalee Oromiyaa dhiyeenya rakkoo nageenyaa hamaan rakkataa jiran keessaa isaan tokko. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bara 2014 keessa barattoonni qormaata seensa yuunivarsiitii fudhatan qabxii darbanii argatan fudhatanii sadii akka tahan fi bara 2015 qormaata kutaa 8ffaa fudhatan keessaa dhibbeentaan 22 qofa darbuu isaanii itti gaafatamaa waajjira barnoota gudichaa obbo Jireenyaa Bayyanaa fuula Facebook isaa irrattis maxxansan.
Qabxiin barattoota gad bu'uuf sababni tokko rakkoo nageenyaa ta'us eeraniiti jiran. Barataa yeroo gahaa fudhatee barachuu qaba. Barsiisaa fi daayirektarri tasgabbiidhaan barsiisuu qaba. Garuu aanaalee godinichaa tokko keessatti sababa rakkoo nageenyaa barnoota addaan citeeti ture jechuudhis ibsi kun eereeti jira. Dabalataan manneen barnootaa keessatti rakkoo nageenyaa uumameen akkasumas qubsuma barnootaa tokko keessatti boqottoonni qubachaa jiraachuun barnoonni akka hin kennamneef danqaa ta'uu jiraachuun dubbatamaa jira. Oromiyaa keessatti barattoonni qabxii gahaa akka hin galmeessine kutaalee tokko keessatti rakkoo nageenyaatiin akka wal qabate ta'uunis bal'inaanis eerameeti jira. Tolikaa daawwattoota keenya oduu xumuraatti yeroon isin dabarsu Ameerikaan nama dhuunfaa Itoophiyaadhaa odeeffannoo laatee jechuudhaan hiitee jiraachuun isaaniitis himameeti jira. Mootummaan Ameerikaa kan nama dhuunfaa ministeera haqaatii fi ministeera dhimma alaa biyyattii kontiraata qaxxaramee hojjechaa ture dhalataa Itoophiyaa yeroo ammaa lammummaa Ameerikaa qabu basaasummaa shakkuudhaan to'annoo jala oolchuu ishee himteeti jirti. Abbootiin alangaa biyyattii dhimma kana hordofaa kan jiran yeroo ta'an akka jaanitti shakkamaan kun odeeffannoo iccitii ta'an Itoophiyaadhaaf kan shakkamuu isaa beeksisaniiti jiran. Himannaa kanaan shakkamaan Abrahaam Tokkuluu Lammaa kan jaamu yeroo ta'u yakka sadiin himatamuu isaatis ifoomeeti jira. Biiroon haqaa Ameerikaa akka jeetti shakkamaan kun odeeffannoo humnaa ittisa Ameerikaa gara biyya biraatiif dabarsee shira xaxuu isaa wal qabatee yakka cimaa shakkamuun himamaa irrattis akka banamees dubbatamaati jira. Akka gabaasa Ruutoritti shakkamaan kun muddee 22 hanga hagayya 23tti gabaasa nageenya biyyattii irraa odeeffannoo iccitii ta'an waraabee jechuudhaanis eereeti jira. Abbootiin seeraa dhimma kana hordofee jiran kunneen himata kanaan kallattii maqaan Itoophiyaa buusuu baatus namni dhuunfaan kun biyya dhaloota isaa Itoophiyaa lammummaa isaa duraaniitii fi biyya maatii isaa akka ta'ee fi odeeffannoos dabarsee kannee jiraachuu isaatis ibsaniiti jiran. Biiroon haqaa biyyattii gaba biraatiin shakkamaa kana lammii Ameerikaa dhalataa Itoophiyaa jechuudhaanis baaseeti jira. Shakkamaan kun Abrahaam Takkaluu yeroo ta'u yakka basaasummaa ittiin shakkame kana raawwachuun isaa seera kan mirkaneessu yeroo ta'e hidhaa umrii guutuu hanga adabbii du'aatti kan murtaa'u ta'us ni danda'a jechuudhaanis namoonni xiinxala siyaasaa tokkos dubbachaati jira. Dhimma kana irrattis Itoophiyaan hanga ammaan tanaatti wanni ifa gooti tokkollee akka hin jirre ta'uunis barameeti jira. Tolee kabajamoof jaallatamoota daawwattoota hordoftoota Afran Qaluu Digital Media oduu guyyaa irraan tanaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma. Hanga oduu biraatti walii garuu kan nagaya walitti dhaamnu ta'a kan oduu kanaan isin faana turaan obsaaru du'anii gamoo gummaa kameraatiin Saalaa Abdulakim ta'uudhaan akkasumas isin nu daawwachuu keessaniif galata qabdan Afran Qaluu Digital Media ariiroo uummataa.